Kana galataa fi gammachuudhaani waammataa fi mataan kadhataan fuula isaa dura dhaabbatu ni nu taasise. Waaqayyoon keenya bara baraan ol waaqa gubbaatti kan galateeffame haa ta'u. Baay'ee warra humna qabantu, warra fira qabantu, warra qabeenya qabantu, warra beektota warra jedhamantu nu biraa garaa lafaa jala gale. Aniif isin garuu humna keenyaan osoo hin taane, qabeenya keenyaanis fira keenyaanis dandeettii keenyaan osoo hin taane, warra Kiristoos gargaaree irra lafaa jiraatee bakka kanatti walitti qabamee isa galateeffatu nu taasise. Mee warri isinii gale duwwaan harka keessa walitti buusaatii lilleedhaan gooftaa kana galateeffadhaa. Dannii masii karrii bachoonastee karrii dannii masii karraba. Kan siif gale duwwaan jedhe kan nama laaltee hin galateeffanne nama laaltee kan hin waaqessine kan siif gale duwwaan dhuguma Waaqayyo jireenya koorraa galata qaba, mana koorraa galata qaba, har'a ga'uu kootiif gooftaa koo nan galateeffadha namni jettu duwwaa harka kee walitti buusiti gooftaa kana lilleedhaan galateeffadhu. Haaleluyyaa. Yaa obboleetti isatu galaana rakkinaa si ceesise, isatu dukkanicha keessa si baate, isatu lafa firri si dhiisee si kaate, isatu lafa baay'een sitti duulee harka sirratti ol kaate, harka isaa gidduu siif galchee du'a si oolchee jireenyatti si dhaabe. Haaleluyyaa. Akkas jedhani sabni Israa'el guyyaa tokko galaana isaan ce'aniitu isaan harka warra isaan irratti ka'eef isaan liqimsuu barbaade hundumaa oolaniitu utuu Waaqayyo gara keenya ta'uudhaa baate jedhani. Silaa yeroo isaan aariidhaan nurratti ka'ani jiraatti nu liqimsu turani huursaan bishaanichaas immoo mataa keenya irra yaa'aa turedha. Waaqayyo inni gara keenya gore inni waaqaa fi lafa uume ulfinaan ajeejamu jedhan. Mee warri akka saba Israa'el isaan ooltanii isa galateeffattan jirtu ammallee galanni koo Waaqayyotti hin xiqqaata warri jettan harka keessa walitti buusaatii lilleedhaan gooftaa galateeffadhaa. Ergaan isiniif qaba. Sagaleen isiniif qaba kana nolii dhagaye har'as Waaqayyo gooftaa inni tiksee dhugaaf tiksee jabaa ta'e isatti sodaatte sana sin oolcha jechaa jira. Harka keessa mirgaa kana raasaatii mee Waaqayyo tiksee kootiidha. Yaa namoota sodaachaa jirtanii, yaa namoota yaaddaa jirtanii, yaa namoota wanta isin irratti ka'e ilaaltanii, wanta isin itti gaa'isu ilaaltanii, wanta isin itti dubbii hamaa dubbatu ilaaltanii, wanta isin irratti karoora hamaa karoorsu ilaaltanii. Yaa namoota yaaddaa, yaa namoota sodaachaa jirtanii, Waaqayyo gooftaa inni Daawitiif tiksee dhugaa ta'e, inni gara Daawit godhee eeboo isaa olitti darbate oolchee duwwaatti hambise. Tiksee keessa dhugaadha, tiksee keessa jabaadha, sin oolcha, gara keen ta'a, sin baraara, sin dabarsa, sin moosisa, sin ceesisa siin jechaa jira. Haaleluyyaa. Mee akkas jedhame Waaqayyoodha, tiksee kootiidha. Harka keessa mirgaa kana kaasaatii mi'an tiksee dhugaa tokkoon qaban sodaadhuudha. Guyyaa tokko hafuurri hamaan Waaqa biraa ergameetu isaa walitti gale. Tokkoffaa Mootota boqonnaa 18 lakkoofsa 10 hanga 6 dhattanii dubbifachuu dandeessu. Ergaa namoota gooftaan na dubbachiisaa jirutu jira. Egaa hundumti keessan beektu. Kaan keessan narraa tajaajilamtaniittu, kaan keessan narraan tajaajilamne. Gaafa raajummaan nama tokko natti dhufu macaafa qulqulluu keessa na feesisanaan kennaa'uma kooti. Namoota darboo hamaadhaanii namoota akka Saa'ol eeboo isaa fuudhee Daawititti gadhiisetti wanta isaanii miidhuu barbaadu namaan darbatamaa jiranii, namaan gaadamaa jiranii, namaan doorsifamaa jirantu as keessa jira. Akkuma eeboo Saa'ol sana duwwaatti hambisee Daawitin jala miliqsee jiraachiseetti tiksee keessa dhugaa ta'uudhaan si baraaree si oolcheen sin jiraachise dhiitii dhaloota kanatti dubbadhu naan jedhe gooftaatu. Anoon beeku kaleessa dheengadda Waaqayyo gooftaan waan si oolchee si baraaree wanta seexanni karaa namaa goree sitti darbate gara kee ta'uudhaan Waaqayyo darboo isa hamaa sana jala si miliqseetu nama har'a jiraatu si taasise. Lubbuun kun obbeetta. Ammas immoo manichuma keessatti lolaaf qoccollootu yeroo yerootti sirratti ka'a, yeroo yerootti sitti baay'ata. Kanarraan kan kaate baay'ee yaaddofta. Gaafa raftus, gaafa kaatus, gaafa hojjettus, gaafa gadi baatus dhuguma mana kana keessaa nagaattiin ba'aa ilaata. Harka nama sirratti ka'ee ilaalte gooftaatu akkas jedhe nama kanatti naaf dubbadhu golga koo jala jirta tiksee keessa jabaaf isa amansiisaa isa dhugaadha hin sodaatin na amanadhu malee jedhiitti dubbadhu naan jedhe gooftaatu. Haaleluyyaa. Mee hafuura keessa galaa sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa tokko dubbisee isiniif nan kan hafuura keessa galaa ilaa sabni hundumtuu hafuura keessa galaa hafuura keessa galaa.
تنجنة وبي فدي سنان جنة إرنا تيسي برجما جال اللسان فدما كما تمكسان الربوي جسا مالي جال اللسان 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 مالي جال اللسان مالي جال اللسان Chulafona maamila koo karaa dheeraa guyyaa tokkoof na buuftee beektu jaalalli kee na dhibeera dadhabee yeroon teellaattatu dhaabattee na eegda sungumee yeroo nyaara guuru ofiit qabdee na sossoodda माल को सीधी तले सको जानते नरू कर दे नमकम गोते माल को सीधी तले सको जानते नरू कर दे नमकम गोते सबो जान दशान लीबे 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 sagalee waaqayyoo kee kutaa manirra dhaabbadhee isinitti lallaburraa isiniif dubbisee isiniif nan kadhaa. Kutaa kana hundumti keessan baafadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 hanga 16 akkana jedha. Yesuus tikseen gaariin anaa, tikseen gaariin lubbuu isaa hoolotaaf hin kennu. Tiksee dhugaa utuu hin ta'in bitamee kan eegu, hoolonnis kan isaa kan hin ta'in. Yeeyyiin hoolotatti dhufuu yommuu argu, hoolota dhiisee hin baqata. Yeeyyiinis hoolota butatee warra hafan hin bittimsaa. Namichi suni bitamee waan eeguuf hoolotaaf hin himu. Tikseen gaariin ana. Ani hoolota koo beeka. Hoolonni koo sana beeku. Abbaan akkuma ana beeku. Anis akkuma abbaa beeku. Anii fi hoolonni koo wal beekna. Lubbuu koos hoolotaaf nan kenna. Warra gola kanatti galan malees immoo hoolota kan biraa qaba. Isaan immoo yaasuu nanaaf hin ta'a. Sagalee koos hin dhaga'u. Walitti karra tokko hin ta'u. Tikseen isaaniis tokko hin ta'aa'edha. Ameen. Mee asuma irratti isiniif nan kadhee sagalee waaqayyoo yeroo gabaabaa walii wajjin ilaalla. Tiksee gaariidhaa fi amanamaa, tiksee dhugaa fi jabaa kan taate, mootii guddaa, waaqa waaqotaa, amma jetteef amma dubbatte kan geessu. Ati waaqayyodha. Bara barri geddiramu kan hin geddiramne, bara haalli jijjiiramu kan hin jijjiiramne. Dhuguma situ tiksee dhugaadha, dhuguma situ tiksee jabaadha. Ani hoolota koo beeka, hoolonni koos immoo na beeku jette. Kunoo warrati beektu, warra si waammatan, warra ati waamtetu fuula kee dura dhaabbateetu si kadhachaaf si waamaa jira. Dhaloota kanaaf namoota kanaaf mul'attee waan haaraa gochuu fi waan isaan irratti harka ol kaase gadi qabuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Ilaa yaa gooftaa, namoota as keessa jiran jireenya isaanii, karaa isaanii, mana isaanii, hojii isaanii, adeemsa isaanii, gaa'ila isaanii hundumaa dabarsee sittan kennaa hoon harkaa fuudhii tiksee dhugaa isa gaarii sana ta'ii eegi. Qilleensi qilleensa'u, bubbeen bubbisu, lolli ka'u, murtuxxeen jalloota biraa murtuxxifamu, hamaanii fi rakkinni duuti dukkanni abaarsi maqaa Yesuus Kiristoosii warra kan keetii kan hin danda'in amanee isinii kadhachaan jira. Erdanii masii karriiba joonatee karreedanii masii karraba. Waraansa hamaa jireenya isaanii kan jeequ, qilleensa hamaa jireenya isaanii kan jeequ. Amma yeroof sa'aatii ammaa kanaa qabee
dhaloota kana jireenya isaanii mana isaanii gaa'ila isaanii hojii isaanii hundumaa bultoo isaanii tiksummaa kee jala galchuudhaan warra oolanii fi warra eegaman taasiseera. Amma immoo sin kadha dhaloota kanaaf sin kadha yaa gooftaa mul'attee warra abaarsa dukkanaa jala jiran warra abaarsa hiyyummaa jala jiran warra abaarsa yaaddoo jala jiran jalaa baasuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Namoota akkuma waa'ee Abiraamiif dhattee mootii biyya sanaa Geeraaritti akeekkachiisa gootee mana isaan galaa jiran keessatti dhaqee akeekkachiisa warran godhaaf jettu dhaqii akeekkachiisa godhiif. Waaqayyo sin kadha dhalootaas keessaa qabeenya isaaniidhaaf dhugaa isaaniidhaaf dadhabbii isaaniidhaaf dafqa isaaniidhaaf akkuma halkan abjuutti Abiimelek mootii biyya sanaa bira dhattee waa'ee Abiraamiif akeekkachiisa gooteetti dhalootaas keessaa akeekkachiisa gootuuf akeekkachiisa godhiif. Ilaa mana isaan galaa jiran keessatti warri doorsifamaa jiran jiru. Biyya jiraachaa jiran keessatti warri doorsifamaa jiran jiru. Mandara jiraachaa jiran keessatti warri doorsifamaa jiran jiru. Warra kanaaf mul'attee akkuma halkan abjuutti waa'ee Abiraamiif Abiimelek mootii biyya sanaa bira dhattee akeekkachiisa kanaa jala jiran warra abaarsa hiyyummaa jala jiran warra abaarsa yaaddoo jala jiran jalaa baasuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Namoota akkuma waa'ee Abiraamiif dhattee mootii biyya sanaa Geeraaritti akeekkachiisa gootee mana isaan galaa jiran keessatti dhaqee akeekkachiisa warran godhaaf jettu dhaqii akeekkachiisa godhiif. Waaqayyo sin kadha dhalootaas keessaa qabeenya isaaniidhaaf dhugaa isaaniidhaaf dadhabbii isaaniidhaaf dafqa isaaniidhaaf akkuma halkan abjuutti Abiimelek mootii biyya sanaa bira dhattee waa'ee Abiraamiif akeekkachiisa gooteetti dhalootaas keessaa akeekkachiisa gootuuf akeekkachiisa godhiif. Ilaa mana isaan galaa jiran keessatti warri doorsifamaa jiran jiru. Biyya jiraachaa jiran keessatti warri doorsifamaa jiran jiru. Mandara jiraachaa jiran keessatti warri doorsifamaa jiran jiru. Warra kanaaf mul'attee akkuma halkan abjuutti waa'ee Abiraamiif Abiimelek mootii biyya sanaa bira dhattee akeekkachiisa gooteetti waa'ee jireenya isaaniif waa'ee dhugaa isaaniif waa'ee dadhabbii isaaniif waa'ee dhamaatii isaaniif waa'ee dafqa isaaniif akeekkachiisa gootee harka isaaniitti laachisiisuun fedhaaf fi jaalala kee haa ta'u. Waan isaaniin mormu waan dura isaaniitti ol ka'ee dhaabbate waan isaanii yaaddeessu waan waggaa baay'ee isaaniin boossise waan humna isaanii fixe yeroof sa'aatii ammaa kanaa qabee faana isaanii jala nan galcha maqaa Yesuusiin kan gale haa ta'u. Mee dubbadhaa faana koo jala galteetta'edha. Dubbadhaa faana koo jala galteetta'edha. Waaqayyo gooftaan waan dura keetti ol ka'ee dhaabbatee milkaa'insa si dhoowwee boo'ichaan bara si lakkoofsisiise guyyaa irraa kanaa qabee akkuma Israa'eloota duraa mandara karra Yaa'irkoo gaara Yaa'irkoo jijjigseetti dura keetii kuffiseera jedhiitii dubbadhu naan jechaa jira. Namoota baay'ee keessantu jirtu humna keessan yaaltanii qabeenya keessan itti fixxanii waan irratti mormiin isin irratti ka'ee qilleensi irratti isinitti qilleensa'uudhaani waanuma isin jalqabdan sana irratti firuma keessantu alagaa ta'ee isinitti galagalee waan isin jalqabdan sun karaatti akka hafuu fi itti kassartanii akka itti miidhamtanii fi namaan lolli irratti isin irratti kan ka'etu jirtu. Gooftaan akkas jedhe lolaa fi muggutii jedhe lolaaf muggutii kayyoof karooraa kee irratti ka'e sana jedhe sirraa galagalcheen itti siif dubbadhee ana akeekkachiisatti siif godhee irrattan si milkeessa jedhiitti itti dubbadhu naan jedhe gooftaatu. Dhaloonni kun milikkita kan siniif ta'u qabeenya keessaniin mul'ata hojii biyya keessatti dhalatta yookaan biyya keessaa baatanitti uumtanii qabeenya baay'eetti baaftanii qabeenya baay'eetti ergiitti baaftanii wanti itti baaftanii akkas ta'a jettanii qabeenya keessaniin jalqabdan sun mormii godhate muggutii godhate irratti lolli irratti isinitti kan ka'etu jirtu. Gooftaa takka jedhe utuma lolli jiru utuma naaffaan jiru jedhe utuma danqaan jiru jedhe natu si milkeessa jedhiitti itti dubbadhu jedhe. Dadhabuu kee argeera jedhiitti itti dubbadhu jedhe gooftaatu. Dadhabuu kee argeera dhama'uu kee argeera jedhiitti itti dubbadhu jedhe gooftaatu. Kanaaf natu jettisiif godhe natu si milkeessa jedhiitti itti dubbadhu jedhe. Waaqayyo si haa galatu. Sagalee kee hafe dhaloota kanatti dubbadhu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Tole kutaa manamma keessaa dubbiserra dhaabbadhee tanan yeroo gabaabaa wanta hafuurri qulqulluu akka lallabu na taasisu isin irratti lallabaa. Egaa kutaa kanaa baay'een keessan lallabdootadha. Baay'ee keessanitti immoo in lallabama.
tajaajiltoota bara kana Waaqayyo dhibee nuuf kaase baay'ee qabna. Gooftaan galateeffamu. Egaa kutaa kana yeroo baay'ee isin irratti lallabama. Isinis immoo lallabdu. Garuu asuma irra dhaabbadhee wanta hafuurri qulqulluu natti dubbatuu fi dhaloota gaaddidduu sodaaf yaaddoo jala galanii jiranitti akkan dubbadhu na dubbachiisuun dubbadha. Kutaa kana keessatti Yesuustu waan tokko dubbata. Waa'ee waan lamaa tokko dubbata ture. Waa'ee tiksee dhugaa utuu hin ta'in bitamee hoolotatti qacaramee eeguu fi tiksee dhugaa ta'ee utuu ittiin qacaramin kan kansaa eegu tokkoon qabeetu ani tiksee keessan isa dhugaadha jechuudhaan dubbata ture Yesuus. Ani tiksee keessan isa jabaadha isa isin dhiisu miti jechuudhaan dubbata ture Yesuus bakka kana keessatti. Baay'een keessan beektu gaa waa'ee tiksee bitamee eeguu fi waa'ee tiksee utuu bitameen eegi kan kansaa ta'ee kan keessan jirtu waan qabdanitti bittanii qacarattanii eegsistaniitu ta'uu danda'a. Kan keessan immoo namaaf bitamtanii eegdaniitu ta'uu danda'a. Kana lamman keessaa tokko hin dhabdanii yoo kana keessan jiraattan hin jirtan ta'es immoo na dhaggeeffadhaa. Isin irratti nan lallaba. Garuu kutaama kana irra dhaabbadhee yeroo gabaabaa tiksee dhugaa tokko qabdaa hin sodaatin kan jedhu irrattan dubbadha. Haaleluyyaa. Mee akkas jedhaa an tiksee dhugaa tokkoon qabaadha. Yaa namoota gaaddidduu sodaa jala jirtanii, gaaddidduu yaaddoo jala jirtanii, gaaddidduu dukkanaa jala jirtanii, namoota isin irratti ka'e qilleensa isinitti qilleensa'u keessa jirtanii, tikseen keenyi dhugaa ta'e, inni utuu hin bitamin inni kan kee ta'ee lubbuusaa siif kenne. Sin eegaa, sin golgaa, sin dhaaba, sin dabarsa siin jechaa jiraadha. Egaa kutaa kana keessatti Yesuus akkas jedhe, tiksee dhugaa utuu hin ta'in jedhe, hoolota bitamee kan eegu jedhe. Hoolonnis kan kansaan taane yeroo hoolota sanatti jedhe yeeyyonni warri isaan balleessan jedhe warri isaan bittimsan jedhe warri isaan nyaatan jedhe warri isaan butatan jedhe warri isaan gargar facaasan jedhe yeroo isaanitti dhufu jedhe dhiisee tun baqata jedhe. Tiksee kamin jedhe tiksee dhugaa utuu hin ta'in jedhe kan qacaramee eegu jedhe kan bitamee eegu jedhe. Ji'aan miindaasaa abdata, waggaan miindaasaa abdata, kan kansaa utuu hin ta'in hoolota bitamee eegu jedhe hoolotatti jedhe. Hoolonni sun kansaa waan hin taaneef jedhe. Ilaalala. Yeroo warri hoolota sana nyaatanii fi bittimsan balleessaa itti dhufan jedhe. Dhiiseetu hin baqata jedhe. Ofiisaati lubbuusaa oolfachuudhaaf jedhe. Ofiisaati of baraaruudhaaf jedhe. Hoolota sana yeeyyiitti gad dhiiseetu fiiqa jedheetu dubbata. Ani tiksee dhugaadha jedhe. Tikseen dhugaa jedhe hoolota isaatiif lubbuusaa dabarsee kenna jedhe. Tikseen dhugaa jedhe yeroo yeeyyonni hoolota sana butatanii fi nyaatan itti dhufan jedhe. Gad dhiisee hin fiigu jedhe. Dhiisee hin baqatu jedhe. Haaleluyyaa. Dhugaan siin jedhaan. Yaa nama sodaachaa jirtu. Yaa nama yaaddaa jirtu. Yaa nama raafamaa jirtu. Yaa nama firri kee namni keessa dhiisee jiru. Tiksee dhugaa tokko qabdaa hin sodaatinin jedhe. Isa du'atti siif adeeme. Isa du'atti siif duule. Isa du'atti siif duulee ka'ee ofii du'e osoo hin taane du'aan ajjeetee siif ka'ee qabdaati. Kanaaf jedhe gaa Yesuus iddoo kanatti an tiksee dhugaadha jedhe. An tiksee karra hoolotaati jedhe. Isin warra mana koo keessa jirtanii duwwaayyoo osoo hin taane jedhe. Warra bakkeeyyuu nan eegaan jedhe. Warra bankee warra nan beekne jedhe. Isin maleeyyuu jedhe warra bakkee karra tokkoon qaba jedhe Yesuus. Tiksee dhugaa isa si eeguu qabda. Isa dabarsee hamaatti sin laanne. Isa dabarsee du'atti sin laanne. Isa dabarsee acha baddu akka namaa siin hin jenne. Isa dabarsee qilleensa keessatti sin dhiifne. Isa dabarsee abidda boba'u keessatti sin dhiifne. Isa dabarsee galaanatti sin laanne. Isa qabda isa siif du'e. Isa qabda isa du'atti siif adeeme. Mee akka jiraan tiksee dhugaa tokkoon qabaydha. Tiksee dhugaa isa si'a takka fira kooti siin jennaan takka haala gaadha siin jechuun beekne. Isa utuu qulqulluu ta'ee jiru akka waan cubbamaa ta'eetti dabarsee ofiisaa of siif laate. Isa yeroo itti bartoonni isaa kottuu warri si qabanii fi warri si balleessan sitti dhufaniiru baqadhu jennaan ka'aa itti adeemnaa inni immoo satti siif adeeme. Isa qabdati. Dhattanii dubbifachuu dandeessu. Warri billaadhaa fi bokkuu baatanii gaafa Yesuusin qabuudhaaf itti dhufani bartoonni isaa. Barsiisaa kunoo warri si gaadan warri si balleessuu barbaadani warri si fannisuu warri si ajjeesuu barbaadan dhufaniiru. Kunooti miti barsiisa gaafa ittiin jedhani. Inni immoo ka'aa itti adeemnaa yeroon keenya ga'eera. Maatiyoon 20 lakkoofsa 46 dubbifadhaa. Ka'aa jedhe malee kottaan baqannaan jenne. Ka'aa itti adeemnaa jedhe malee kottaan fiingaan jenne.
Bartoonni garuu baqachuu barbaadan, fiiguu barbaadan. Rakkina sana keessatti, muddama sana keessatti baay'ee isaanii isa buusanii isa biraa adeeman. Phexros iyyuu inni asii wajjinan du'a, asii wajjin du'uudhaaf, asii wajjin fannifamuudhaaf qophaa'ee dha isa gane si'a sadii. Inni garuu akkuma murteeffatetti gara murtootti darbe. Si'a takkaa Yesus waa'ee keetiif inni murtoo godhe. Hinduutu hin jiraattanatu tiksee keessa dhugaatidha siin jechaa jira. Ilaa yaa nama yaaddaa jirtu, yaa nama sodaachaa jirtu, harka diinota kee, harka namoota sirratti ka'anii qilleensicha baricha yaa nama sodaachaa yaaddaa jirtu. Anatu tiksee keessa dhugaadha keessan si dabarsa jechaa jiraan. Akkas jedhe gaa Yesus gara kutaa kanaatti yoon deebi'e. Tiksee gaariin ana jedhe. Tiksee gaariin jedhe. Lubbuusaa hoolota isaatiif hin laata jedhe. Hoolota isaa jedhe dabarsee hamaatti hin kennu jedhe. Dhugaatti eega jedhe. Kan bitamee hin eegne jedhe. Kan kansaa eegu jedhe. Kan warra kansaatiin ganne jedhe. Tiksee dhugaa isa, tiksee isa jabaa ta'e isa qilleensa abboomutu. Mana kee irra jira, maatii kee irra jira, gaa'ila kee irra jira, jireenya kee irra jira. Hin yaaddayin amanadhu duwwaa. Dhugaan siin jedha. Tikseen dhugaa mana kee irra jira. Tikseen dhugaa firootan kee irra jira. Tikseen dhugaa sirra jira. Tikseen dhugaa obboleettii kee isheetiif biyya ormaa keessaa waa'ee isheetiif yaaddaa jirtu, waa'ee isheetiif hirriba dhabaa jirtuuf nan eega jechaa jira. Tiksee isa dhugaa ta'etu nan oolcha jechaa jira. Lubbuu tokko tas keessa jirta. Obboleettii kee kan taate akkuma kee biyya ormaa keessa jiraachuu jirti. Mana ormaa keessa hojjetti. Rakkina keessa jirtuuf, chaalenjii keessa jirtu, dhiphina keessa jirtu gaafa sitti himattee jettu baay'ee waa'ee nama kanaatiif yaaddaa jirta. Du'a isheen dhaga'aa laata? Maal taatee isheen dhaga'aa laata jettee baay'ee sodaachaa. Baay'ee sussuuka'aatu jiraatta. Sussuuka'aatu jiraatta. Waaqayyo gooftaan akkas jedhiititti dubbadhu naan jedhe. Ani tiksee dhugaa fi tiksee jabaa isa halkanii fi guyyaa isheen dhiifne, isa halkaniif guyyaa isheen buufne nama sanaa ta'ee mul'adheera. Hin sodaatin, hin yaaddayin, na amanadhu, na kadhadhu jedhiititti dubbadhu naan jedhe gooftaan. Haaleluyyaa. Akkas jedhe Daawit gaaf tokko. Waaqayyo tiksee kooti jedhe. Anumaan na boode. Inni marga lalisaa keessa akkan boqodhu na godha jedhe. Jedheetu faarsaa 23 lakkoofsa tokko faarsaa 23 lakkoofsa 4 gubbaatti irratti dubbifachuu dandeessu. Ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoon deddeebi'e iyyuu jedhe. Waaqayyo tiksee kooti ergee jedhe. Wanti na miidhu yookaan wanti na balleessu, wanti na nyaatu natti dhufa yookaan waan na godha jedhee hin sodaadhu jedhe. Maaliif? Waaqayyo tiksee kooti jedhe. Anis immoo guyyaa irraa kana tiksee dhugaa tokko qabdaa hin sodaatinin jedhe. Tiksee dhugaa tokko qabda qilleensa, tiksee dhugaa tokko qabda baricha, tiksee dhugaa tokko qabda dhukkubicha hin sodaatin. Amanachuu duwwaa sirra jira. Daawit gaaf tokko waan tokko jedhe. Macaafa faarfannaa 127 lakkoofsa tokko kaaftanii hidhattanii dubbifachuu dandeessu. Waaqayyo mana namaa ijaaruudhaa yoo baate warri mana ijaaran akkasumatti hin dadhabu jedhe. Ilaa. Waaqayyo mana namaa yoo ijaaruudhaa baate warri mana ijaaran akkasumatti hin dadhabu jedhe. Waaqayyo biyya eeguudhaa yoo baate warri biyya eegan akkasumatti hin taa'aa, ofuma akkasumatti hin taa'aa bulu jedhe. Haaleluyyaa. Waaqayyo jedhe mana namaa ijaaruudhaa yoo baate warri isa ijaaran akkasumaan itti dadhabu jedhe. Waaqayyo jedhe mana namaa ijaaruudhaa yoo baate warri isa ijaaran akkasumaan itti dadhabu jedhe. Waaqayyo mandara tokko yoo eeguudhaa baate kutaa isaa hidhattanii dubbifachuu dandeessu. Namni isa eegu akkasumaan eegaa bula jedhe. Isin bariidhaan kaatanii jedhe utuu gadi hin taa'in jedhe. Hamma waariitti warri hojjettan jedhe. Buddeena nyaataniifis warri dadhabdan jedhe. Akkasumaan hin rakkattu jedhe. Innoo jedhe michoota isaatiif hirriba keessatti iyyuu jedhe. Akkuma kana hin kennaafi jedhe. Warra tiksa isaanii ta'eef. Waaqayyo mandara tokko biyya tokko eeguudhaa yoo baate warri eegaa bulan akkasumatti hin taa'aa bulu jedhe. Waan tokkon dubbadhaan asirratti. Tiksee dhugaa inni ta'e Yesuus Kiristoos mana kee irra jira. Tiksee dhugaa inni ta'e Yesuus Kiristoos bara kee irra jira. Tiksee dhugaa inni ta'e Yesuus Kiristoos maatii kee irra, biyya kee irra, dhala kee irra, sanyii kee irra jira. Inni dabarsee du'atti nama hin laanne ofiisaatii du'atti inni adeeme. Sirra jira. Kanaaf hidhannan tiksee dhugaa tokko qabdaa hin sodaatin jedhe. Meesuma irratti isiniif nan kadha.
Isiniif nan naannoon isaanii fi mandarri isaanii jeequmsa ta'uudhaani jiraachuu isaanii jedhanii kan yaadda'an kan sodaatanii as keessa jiru naan jedhe gooftaatu. Dhaloota kanatti dubbadhu. Na amanadhu, na kadhadhu, jilba kee naaf kenni duwwaa. Ani immoo tiksee keessa dhugaaf isa jabaa ta'ee siifan mul'adhaa jedhiititti dubbadhu naan jedhe gooftaatu. Haaleluuyyaa. Meesi asuma irratti isiniif nan kadha. Yaa isa nama gargaartu, yaa isa tiksee dhugaaf tiksee jabaa taatee namaaf mul'attu. Dhaloota kanatti namoota kanatti sagalee kee dubbatte isin galateeffadhaati waaqayyoodhaas yaa galatu. Amma immoo yaa gooftaa maatii isaanii keessaa, firootan isaanii keessaa namoota as jiran hundumtiyyuu isaan keessaa tokko utuu hin badin tiksee isaanii isa jabaaf isa dhugaa taatee du'a salphina gadda boo'icha wawwaannaa oolchuun fedhaaf jaalala kee ta'u. Yaa waaqayyo sin kadha namoota as keessa jiraniif tiksee isaanii ta'i. Tiksee isaanii ta'i baricha oolchi. Tiksee isaanii ta'i qilleensicha saamaa isa bubbisu sana oolchi. Tiksee isaanii ta'i dhukkuba yaaddaaf sodaachaa jiran sana oolchi. Tiksee isaanii ta'i harka warra hamootaa isaanii irratti ka'e sana oolchi. Haa oolani namoonni kun. Siina oolani. Siina eegamani. Siina golgalamani. Siina tikfamani. Siyaa galatu. Siyaa galatu. Siyaa galatu. Siyaa galatu. Siyaa galatu. Isaanii wajjin ta'i. Cimsiisaan dhaabi. Murxuxxeen mana isaan keessa jiran keessatti murxuxxifamee dha'ee balleessuu kan barbaadu karaa arraba namootaarraa maraachuu kan barbaadu miiseejjiin taan itti barreessisiite itti xaabsisiite harrarraan kutaa harrarraan cabsa maqaa Yesuusiin kan citeef kan irraa cabee ta'u. Murxuxxeen karaa silkii irraanii gara dhaloota kanaatti darbatamu humnicha maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota kana irraa nam kuffisaniiti warkii jallinaa, nam kuffisaniiti warkii sobaa, nam kuffisaniiti warkii isaan loluniiti warkii isaaniin nagaa dhowwu kan kufee ta'u maqaa Yesuusii. Waan isaan beeku dhaloonni silkii namootaatti yaadda'a, silkiin lolaa isiniif dadawwalamee miiseejjiin taane silkii keessan irratti yeroo yerootti kan xaafamu kan akkamittiin narraa kuttaya waaqayyo narraa kutuu hin dandeessu kana kan jettanii waaqayyoon kadhattan jirtu. Miiseejjiin isinii barreeffamu kun tokko miiseejjii doorsisaatidha. Lammata immoo miiseejjii nagaa sammuu keessanii kana fuudhee sammuun keessan kun akka maraatuuf jecha hin taane kan isiniin jedhamudha. Gooftaan akka jedhe guyyaarraa kanaa qabee niitii warqii hin taane miiseejjii hin taane kan siif barreeffamu guyyaarraa kanaa qabee sirraa kuteera jedhiitti dubbadhu. Jiilchan godhee jiilchan jiilee sirraa jiilcha jiilchee sirraan kuchisiisuun qaba jedhe gooftaan. Galateeffame ulfaadhu. Gargaar isaanii wajjin ta'i. Maqaa Yesuusiin ameen.